Taateen kun kan ta'e Itoophiyaa keessatti viidiyoo kana gubbaarratti namoonni baay'een yeroo argitan garaan keessan kan raafamu jiraachuu dandeessu. Eenyu illee jaalala haadhaa ibsuudhaaf kan dhugaa rabbii dubbachuudhaaf keessi keenya ibsuu kan hin dandeenye jechaadha. Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii eegamtanii yeroo kana geessanii viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan kottaa mana kootti tola seenaa isiniin jedha. Warroonni har'a mana koo dhuftan immoo maamila koo ta'uu hin dagatinaa. Suuraa gubbaarratti kan maxxanseef kan argitan kana jechaadha. As Itoophiyaa keessatti wanti kun kan ta'e ilmoo qabattee jirtu harmeedha jechaadha. Otoo kanaan jirtu otoo wal qabatanii jiru ilmoo ishii kana waraabessi jalaa qabate jechaadha. Yeroo waraabessi jalaa qabatu ilmoo ishii kana baasuudhaaf jetteetu harka ishii kana qabattee warratteetu harka ishii kana waraabessa keessa gashite. Afaan waraabessaa keessa yeroo gashitu harka ishii kana ciniinname. Harki harmee kana ciniinname luka mucaa kanaallee kan bakki ciniinname hin jira jechaadha. Luka isaa badaa hin mul'isne. Bineensi Itoophiyaa keessatti bakkee bakkeetti guyyaa kan deemutu jira jechaadha. Guyyaadhuma adii kana deema. Fakkeenyaaf ijoolleen ispoortii fa'aa deeman yeroo tokko taateen kunis ta'ee ture ispoortii fa'aa yeroo deeman kan bineensi nyaate jechaadha. Baay'ee isaaniitu jira jechaadha. Innaa harmeen kun harka ishee yeroo ishiin keessa galfattee ujatte iyyituu ammanumaan namni dhaqqabe mucaa ishii kana oolfatte luka mocoree ishiin garuu harka ishii kana keessa oolfatte kana harka ishii kana ciniine jechaadha. Uummanni itti birmatee warrateetu harmee kanas baasee mucaa ishiis baafattee jechaadha. Yeroo baay'ee wanti kun waan ta'aa jiru yeroo tokkos ta'ee jira. Achi osoo hin taane bakka hedduu irratti miidiyaa irratti hin argitu. Harargee irratti yeroo tokko daa'ima xiqqoo kan nyaate jechaadha. Bineensi jechaadha. Maaliifii bineensi yeroo akkasittiin guyyaa deemu kun baay'ee ulfaataadha. Keessattuu ijoollota xixiqqoo kana baay'ee reeba jecha. Namoota gurguddaa otoo hin taane daa'imoota ijoollee xixiqqoo kophaa walii gadi deeman kana baay'ee reeba jechaadha. Anumtuu yeroon galee warradhee as na bukkee gara olii kana narraa fagoo miti jechaadha. Lafa sa'aatii 5 kana argan jechaadha ijoolleen. Luffadheetuma cimmadheetuma deema jedhan jechaadha. Kanaafan akkasii kun daa'imatti yeroo dhufee baay'ee ulfaataadha. Keessattuu daa'ima ofiitiif of eeggannoo gochuun barbaachisaadha jechaadha. Haadha jechuun akkana isiniin jedha dhugaa waan ani ittiin ibsuun dhabee otoo waanuma barbaadayyuu ta'ee du'atti of kennitee of wareegdee ilmoo ishii baafti malee haati ofiishiitiif otoo laaltu ilmoo ishii hin miidhamu jechaadha. Jettee waan deesseefi. Keessattuu waa tokko yaadadhe haadha kanarratti dubartii wayiitu jira ture. Dubartiin kun balaan makiinaa gaafa dhaqqabu mucaa ishii qabattee deemti. Mucaa ishii kun xiqqaadha. Mucaa ishii kana maskottii gubbaarraan darbattee baastee mucaa ishii hin ba'e ishiin garuu hin duute jechaadha. Maaliifii balichi waan dhaqqabeef ilmoo ishii sana yeroo darbattu garuu ilmoo sun hin baate ijoollee darbannaan ilmoo sun hin baate ishiin akkatti baatu waan dhabdeef. Murteeffattee hanillee yoon du'e ilmoon koo baatee uummanni haa guddisuudha kan jedhu jechaadha. Innaa haadha jechuun akkana eenyu keenyatu keessi keenya haadha keenyaaf mee iddoo qaba isiniin jedha. Warri hin qabne homaa miti haamshiri isiniin jedha. Hundi keenya iyyuu guyyaa Waaqayyo biyya lafaa kanarraa hin deemna. Warri qabdan immoo harmee keessan kunuunfadhaa isiniin jedha obboloota kiyyaa. Kanaaf akkasittiin balaa akkasii kana ilmoo ishee oolfattee harmeen tuni ofiishiitiif harka ishii kana keessa godhattee uummanni dhaqqabee balaa akkasiitiin oolte jechaadha. Waaqayyo nama haa baasu malee wantoonni akkanaa kun baay'ee fokkisaadha jechaadha. Bineensi yeroo numa barbaade guyyaa deemu kun baay'ee kan akka katamaa kana keessatti immoo bariifaa. Galgala yeroo sa'aatii 12 darbu jedhan kan inni deemu jechaadha. Bariis immoo barii baqqaashoo guyyaama kana deemadhan isa irratti ijoollee baqqaashoo akkuma isiniin jedheyyuu kaacha kaatanii mana barumsaa fa'aa irraa fagaatetoo mana barumsaa fa'aa dhaqan isaan kana dirqama fageenya irraa ofirra mana irree kireessanii fi ijoollee ofii mana barumsaatti illee dhiyeessuun barbaachisaadha jechaadha. Gaafa wanti tokko namarra ga'ee ayii jedhee boo'urraa
otoo wanti sun namarra hin gahin wanta dhagaan tokko gubbaarra dhaabatanii of oolchuudhaaf waaqayyoodhaan gaditti namni of oolchuudhaaf jechaadha barbaachisa isiniin jedha. Kanaaf akkasii isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa hedduu takkan nan gaddesi nan gammades waaqayyo ilmoo ishii baasu ishiillee baasutti jechaadha. Otoo halkan ta'e dubbiin kun baay'ee cimaadha jechaadha ishii guyyaa waan ta'eef wanti guyyaa immoo uummanni nama dhaqqaba. Halkan biyya kana keessatti halkan maaltu nama dhaqqaba? Halkan katamaa keessatti eenyu illee odoo hiyyee wanti barbaade hiittol seenee yoo hiyyan halkan katamaa keessatti namni isinii birmatu hin jiru. Waan barbaade yoo taate barii si argu malee namni halkan deemee si birmatu hin jiru jechaadha. Kanaaf akkasii isiniin jedha hordoftoota chaanaalii kiyyaa haadha keenya warri qabnu haa qabannu warri hin qabne immoo rabbii mootummaa isaa keessatti isiniif haa yaadatu isiniin jedha. Nama jannataa isiniif haa taasisu isinitti hin dhaga'amini otoo hin qabaadheen isaati koo akkasii jedhu ilma namatti dhaga'ama. Yeroo keessatti hojii horummaa hojjennu keessatti baay'ee namatti dhaga'ama jechaadha. Maaliif waggaa baqqaa bu'aa bahii waan baay'ee dabarsinu warroonni hin qabne otoo haadha koo qabaadhe jedha. Warri qabanis immoo otoo harmee koo bira jiraadhe jedha. Harmee ofii jechaan kun akkasitti gaachana ilmoo ishiiti jechaadha. Gaachana ilmoo ishiitiif of wareegdee of dabarsitee of kenniti malee ilmoo ishii otoo argituu du'atti dabarsitee hin kennitu jechaadha. Otoo waanumti barbaadde iyyuu dhufee ishiin harmeen haati ofii deessen ofii dabarsitee of kenniti malee ilmoo dura otoo ilmoo san ishiin argitu akka ilmoo sun miidhamu barbaaddu jechaadha. Fakkeenya guddaa irraa argattu haadha kanallee rabbi ishee ilmoo ishiillee waaqayyo ishee oolchee galanni kassaatii baga oolan isiniin jedha. Baay'ee tokko nan ajaa'ibsiifadhe dhugaa rabbii dubartii cimtuudha. Akkasitti ilmoo ishee oolfachuu isheetiif isiniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatooma. Warri har'a mana koo dhuftan maamila koo ta'uu hin dagatinaa. Yeroo gaarii turtii gaarii naaf qabaadhaa. Baay'ee sin jaaladha. Baay'ee sin kabaja. Lafa jirtanitti waaqayyo sin haa eegu. Warroonni ilmoo qabdanis ilmoo keessan rabbi isiniif haa eegu. Waan hundumarra iyyuu of eeggannoo tokkollee isinillee waan barbaachisu adaraa keessan isiniin jedha. Baay'ee ulfaate bineensi baay'ee cimee jira. Kana gaditti immoo waaqayyoodha gaditti abbaan of eeguun isin barbaachisa. Yeroo malee akka daa'imni keessan hin deemne yeroo malee gaafa daa'imni ofii deemte baay'ee ulfaatadha isiniin jedha. Akkasii waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Asumaan dhaamsa koo isiniif dabarseen jira. Yeroo gaarii turtii gaarii naaf qabaadha. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti baay'ee sin jaaladha. Baay'ee sin kabaja. Baay'ee turtii gaarii chaaw baay'ee sin jaaladha. Baay'ee.